Hi guys, akkam jirtu? Bakka gara chaanaala keenyaatti deebitanii dhuftan guyyaa har'aa immoo viidiyoo haaraatiin isiniif deebi'ee hin jira jechuudha. Viidiyoo isiniif gadhiisee hin beeku tureera. Amma garuu viidiyoo kana booddee isiniif nan gadhiisa jechuudha. Guyyaa har'aa immoo teelegiraam irraatti akkamittiin akka qarshii hojjetamu akkaataa nootkoyin darbee irratti argitanitti jechuudha. Kunis haala sanaan kan wal fakkaatu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf osoo oduu isinitti hin dheeressin kallattumaan gara viidiyoo isin dabarsuu barbaada. Kanaaf warri nootkoyiniin isin darbee jiru carraan inni miilanaa kun isin hin darbiin isiniin jedha. Carraa kana qabadhaa ammaan osoo inni hin dhaabbatiin osoo kileem gochuun isaa yookiin taappa gochuun isaa osoo hin dhaabbatiin ammaan dafaatii jalqabaa wajjiniin deemaa isiniin jedha. Gara viidiyootti isin dabarsaa oduu isinitti hin dheeressu kallattumaan gara viidiyoo. Kallattumaan maal gootu gara teelegiraam appilikeeshinii keessanii ni dhuftu jechuudha. Teelegiraam appilikeeshinii keessan erga dhuftanii booddee gara gubbaatiin mallattoo sarchi batanii irra dhufuudhaan waan ani jedhu jettanii barreessitu jechuudha. Bakka kana erga dhuftanii booddee akkaataan ani barreessu kanatti kiyyaa tek jettanii barreessitu. Kiyyaa tek jettanii haala kanaatiin erga barreessanii chaanala isa dura irratti dhufu kana isa keessa seentanii join gootu jechuudha. Chaanalli inni duratti dhufu chaanala kiyyaa tek isa orijinaaliidha waan ta'eef chaanala keenya asumaan keessa seentanii maal gootu join gootu jechuudha. Erga chaanala keenya haala kanaatiin seentanii join gootanii booddee barreeffama kanatu isiniif dhufaa jechuudha. Waa'ee nootkoyinii jalqaba irratti dubbadhee booddee sana booddee waa'ee taapswaap kan biratti barreessitu jira. Kana keessa seentanii maal gootu join gochuu hin dagatina jechuudha. Jalqaba chaanalicha sana booddee barreeffama sana ni dubbistu jechuudha. Barreeffamni sun maal jedhaa gara gadiitiin warri nootkoyin dhabdanii jirtan carraa taapswaap fidee dhufe kanatti fayyadamaa kan jedhu jira. Bakkuma sanaatti taapswaap kan jettu jirti. Bakka sana barreeffama sana tuquu dandeessu yookiin immoo liinkii gara gadiitiin isiniif taa'eeru kana yeroo tokko ofirratti tuquu dandeessu jechuudha. Lamaanuu garuma tokkotti isin geessu. Kanaaf bakka kana yeroo tokko haala kanaatiin tuqxu gara gadii kanaatiin immoo start kan jedhutu isiniif dhufa. Bakka start jedhu sana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kanaaf bakka gadiitiin start kan jedhu sana irratti haala kanaatiin takkaa ni tuqxu. Akkaataa amma anaaf fidu kanatti isiniif fida jechuudha. Haala kanaatiin erga isiniif fidee booddee start now kan jedhutu jira. Gara gadii kanaatiin irratti tuquudhaan start bakka jedhu gubbaa irratti deebitanii ammas yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Egaa xiqqoo ishee eegduu isiniif fida. Gara gadii kanaatiin lakkaa'aa jira jechuudha. Neetwoorkii keessan irratti hundaa'e yoo neetwoorkii keessan dafee isiniif fide jechuudha. Haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Kana booddee bakka kana tuquudhaan get it kan jedhu isiniif fida. Bakka kana tuquudhaan get it gootu jechuudha. Yoo haala kanaatiin isiniif fide haala kanaatiin fayyadamtu jechuudha. Amma kana booddee maal akka fayyadamtan akkamittiin akka hojjettan isinitti nan agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti boost kan jedhutu jira. Bakka boost jedhu kana keessa dhuftanii yeroo tokkoof irratti tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin erga tuqxanii booddee appilikeeshiniin tokko kan isin barbaachisu jira. Appilikeeshinii sana fayyadamuu hin dagatiin isin jira. Appilikeeshiniin sun maal jedhama jennaan auto clicker jedhama. Auto clicker kana eessa argattu jennaan play store keessa seentu. Play store keessa seentanii kaatanii haala kanaatiin auto clicker jettanii ni barreessitu jechuudha. Haala kanaatiin auto clicker jettanii barreessanii appilikeeshinoota hedduu isiniif fida. Keessaa isin isa kana osoo buufattan baay'ee bareedaadha. Anis isa kanan jaalladha. Isin ani buufadheeru kana osoo buufattan baay'ee isinitti tola jechuudha. Kunooti kan ani xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana isa buufadhaatii isa fayyadamaan isiniin jedha. Amman isa fayyadamaan jira. Akkamittiin akka fayyadamnu isinitti agarsiisaa jechuudha. Jalqaba auto clicker appilikeeshinii keessan keessa dhuftanii bantu. Kana lamaan isaanii enable gootu. Enable kan jedhu kanan tuqaanii erga enable gootanii booddee haala kanaatiin ishii kana lakkoofsa ishii asirraatti 80 irra godhachuu hin dagatina. 80 irra godhaa isiniin jedha. Kana booddee bakka teelegiraamii keessanii keessatti ni deebitu jechuudha. Asiin dhuftanii bakka teelegiraamii keessan keessa ni deebitu. Bakka kana booddee your daily boosters kan jedhutu jira. Kana lamaan keessaatti lamaan sayyuu ni hojjettu jechuudha. Jalqaba irra maal gootu full tank kan jedhutu jira. Bakka full tank jedhu sana yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Bakka kanadha inni irratti yeroo tokkoof ni tuqxu. Kana booddee get it kan jedhu tuqxu jechuudha. Ammas bakkuma boost jedhu sanatti yeroo tokkoof deebi'uudhaan ammoo tapping guruu kan jedhutu jira. Isarratti yeroo tokko tuquudhaaf get it kan jedhu jira. Ammas isa tuqxu sana booddee as buufachuudhaan ishii kana ni tuqxu jechuudha.
digdamaanis haala fedhatiin isiniif lakkaa'a jechuudha. Haala kanaatiin isin sadarkaa keessan guddifachaa yookiin immoo levelii keessan guddifachaa ni hojjettu jechuudha. Kana booddee maal akka gootan kan biraas isinitti nan agarsiisa jechuudha. Jalqaba yeroo dhuftan erga haala kanaa gootanii booddee maal gootu kun yeroo 3 jira, yeroo 2 irraa fudheetiin jira ammoo yeroo 3 isaa haala kanaatiin akkas gootanii irraa fudhattu jechuudha. Kana booddee gara gadiitiin taaks kan jettutu jirti. Bakka taaksii jettu sana dhuftanii yeroo tokkoof bakka taaksii jettu kana ni tuqxu jechuudha yeroo tokkoof dhuftanii. Kana booddee ammaan hojjedheen jira taaksota hedduu isaanii haala kanaatiin taaksota hedduullee naannoo kanatti isiniif tarreessuu ni danda'a jechuudha. Yeroo tuttuquudhaan taaksota inni isiniif kennu ni hojjetu taaksii isin hojjettanii kooyinii guddaa isiniif kenna jechuudha innis. Haala kanaatiin hojjettu jechuudha. Kan biraas immoo buust kan jedhu kana keessa dhufuudhaan erga tuqxanii booddeetii gara taap boot kan jedhu kanatu jira. Irratti yeroo tokkoof kiyya ani biteen jira. Irratti tuqxuu bakka isin raftanittis ta'e bakka isin hojii keessan hojjettanittis ta'e onlaayinii irra yeroo isin jirtu ofii isaatii taap isiniif godha jechuudha. Haala kanaatiin hojjechuu dandeessu. Sadarkaa keessanis immoo kana tuquudhaan maltii taap kan jedhu kana tuquudhaan guddifachuu dandeessu jechuudha. Inni maaltiin fayyada yeroo taap gootan yeroo irratti tuqxan maal godha isiniif lakkoofsa amma kiyya 4 kan ida'aa jiru kana isiniif garuu haga 10tti haga 11tti ol guddifachuu dandeessu jechuudha. Kana akkamittiin isinitti agarsiisa. Telegiraamii koo isa kan biraatiin keessa seeneen akkamittiin akka hojjechaa jiru kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Haala kanaatiin erga seentanii booddee isiniif fide jechuudha. Keessa seentanii isinis tokko tokkoon ilaaluu dandeessu jechuudha. Amman kana isinitti agarsiisuuf amma kan hin baneedhanne dura garuu karaa telegiraamii gosa tokkootiin haga miliyoona 2 ol hojjedheen irraa qaba jechuudha. Isinis akkasuma hojjettanii baay'ee hojjechuu dandeessu jechuudha guyyaatti. Kunooti amma ani kun haala kanaatiin naannoo miliyoona 2,300 fi 42 fi 700 irra ga'een jira jechuudha. Haala kanaatiin isinis hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Amman yogguun asii taap godhu kiyya meeqan lakkaa'aa 11tiin naaf lakkaa'aa jira jechuudha. Isinis haala kanaatiin hojjettanii erga walitti baay'ifattanii booddee haala kamiitiin akka baastan viidiyoo kan biraatiin kan isiniif hojjedhu waan ta'uuf hundumti keessanii yookaan hojjedhaatii walitti qabadhaa isiniin jedhaa. Booda akka nootkoonni akka isin hin gaabbisiisne ammaan hojjedhaatii walitti funaannadhaa isiniin jedha. Waan gaaffii isiniif ta'e jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo yoo isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatina. Laayik gochuun haga sekoondii tokko isin irratti hin fudhattu. Isin laayikiin isin tokko gootan anaaf mooraalii 1000 naaf ta'a waan ta'eef viidiyoo kan biraallee kan isiniif hojjedhu na gargaara waan ta'eef irratti na kakaasa waan ta'eef laayik gochuu hin dagatina. Nagaan naaf tura.